Suuraa miti viidiyoo sirriitti ilaala. Amma kun footoo isaatii jalqaba. Keessoo isaatii kun immoo jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota YouTube kooti. Har'a mana gurgurtaa tokko isin qabadde dhufeetiin jira. Jirtu isaan dura mootu warri maatii koo taatan baga nagaa nutti irra deebi'uudhaan jecha warri haaraa taatan immoo welcome jenneerra subscribe gochuudhaan na waliin turaa isin jedha. Egaa an Abdulaziz warri nan beekne jechuudha. Aggaaroo poostirraa har'a mana gurguramtu tokko isiniif qabadde dhufeetiin jira. Akkuma arguu jirtan kana manichisa kana. Kun fila fiti isaa agartan mana baay'ee guddaadha. Saalooniin isaa qofti meetira 6, dheerinni isaa meetira 6, dalgi isaa immoo meetira 3 wayitii, meetira 9 walii gala jechuudha. Baay'ee guddaadha. Yaa akkuma arguu jirtan kun immoo karaa keessa deemudha. Kan gurguramudha jechuudha. Gara kanaan kilaasii tokko qaba. Kilaasii 3 fi akkasumas bukkeedhaan mana shaaworii qaba. Kun illee mana shaaworiiti. Luppoon isaa xumuramaadha. Masaratiin hidhamaadha. Kanaaf lakkoofsa WhatsApp asirra isiniif kaan namoonni barbaadan jechuudha. Bootaan isaa immoo isa weettan Aggaaroo Qoojjoo keessa jechuudha. Asittis immoo kilaasii tokko ni qaba jechuudha. Waliigala manni kun saaloonii wajjin kilaasii 4 qaba jechuudha. Saaloonii wajjin kilaasii 4 qaba. Akkuma arguu jirtan kana bakkeen isaa koridariin isaa hidhamaadha. Boroon isaa illee shintibeetiin qotamaadha. Masaratiin sirriitti qaajadhaa galaadha galee jedhee kan galee jiru jechuudha. Aggaaroo naannoo Qoojjoo keessa kanaafuu namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa WhatsApp asirra isiniif kaa'eetiin jira. Isaan naquun namaati. Maatiin keessan nafa isiniif ilaalee waan jiru hunda haasee isiniif xumuruu ni danda'a jechuudha. Gatiin isaa ammaa fi meeqa hojii jettanii akka himamsaatti miiliyoona 1 jedhamaa jira. Garuu immoo hin sirra'a. Hin sirra'a akka jedhame ittiin gurguramu waan ta'eef kan sirraa'udha. Liishoon isaa finishingiidhaan xumurame dibame jechuudha. Barbaachisu girfiidhaaf keessoo intinaa gochuudha malee jechuudha. Kana fakkaata maashaallah. Egaa kanaafuu namoonni bitachuu barbaadan jechuudha. Yeroo hedduu mana nuu dhiyeessii jettu. Kanaaf gatiin isaa miiliyoona 1 jedhamu malee hin sirraa jedheetii yaada. Manni maashaallah mana guddaadha. Karee 300 na fakkaata lafti isaa. Keessoon isaa kilaasiin isaa baay'ee gurguddaadha. Agartuu kenna immoo saalooniin guddaa fayyuma tafee jechuudha. Fayyaa tafee. Kana fakkaata lakkoofsa WhatsApp asirra isiniif kaa'ee naquun namaati. Namoonni bitachuu barbaadan akkasumas kan gatii kana gadii yoo barbaadan isiniif dhiyeessa. Galatoomaa sheer gochuu hin dagatinaa.